Setnat, Setnat, Agare Setnat, 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 Sitliji Setnat, 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 Nothing Setnat, Nothing Setnat. Setnat, Akare Setnat, Setnat, Agare Setnat, 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 Sitliji Setnat, 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 Nothing Setnat, Nothing Setnat. Yeka, Yesitkat Yeka. Yikat Machane Satina Yehiwachana Tikat Shekima Chilave Chanka Skamachidis Tinurta Shemaka Yibaka Kubrasa Idfer Afacha maal akka bakkam ta'ee akkani calliseetu waan biraa deema maal taatee jilba qabataa turte achi gaatee immoo dhukkubuun oolu akkani callisee osoo hin gaafatin biraa deema. Sirriin goone dhaqeetiniin waan isiin taate osoo gaafat alla dhukkubuun oolu akka waatu dhukkubee jechuun maali aniin kun. Namni akkamitti osoo isin jilba qabattee achitti dhadhaabattu callisee biraa deema sirriin goone maali wanti akkasii yookaan waa dhukkubee ta'a yookaan hin dadhabde ta'a dhaqeetiniin yookaan gargaaru qaba sirriin goone yaa dhaqeetiniin waan isiin taate gaafadhee yoo waan gargaaru qabu ta'e gargaaru qaba yaa dhaqeetiniin gaafadha santu baasa sannaawii. No, amma la di sabi. Ani ma fi kalau tu Allah buku buku ni, Allah tu mana buku be mana di sabi dia tu mana mana wala. So mana tu turai kita nak menjadi. Bisa sih kita ni. Oh ya Rabbi, kan hunda kami jadi gochudan deh. Alhamdulillah, kun hundi kenna kiti. Anis nama kana ufin beki oson aja jamin isaf rawutu natazi. Hamtu isana ngarsisin. Alhamdulillah. Dalaga istikilin gue anu anak kurkules di sabtu berita mana nanti bisa gue di kaharaban lady kilo jadi bisa. Apa setelah? Kana caalaka waan jedhuun qabu anta bishaan dhuga inni waan nu jedhu hundanaaf hojjeta akka dubartii as deebi'ee mana keessa alhamdulillah anaaf gammachuu kootiif jedhee bu'ee ka'ee cabu anis nama kana hunda kabar godhee umrii dheertuu fayyaa guutuu waliin jiraannu haa taasisu akkanatti beekuun akkaan gatii isaa kennu iddoo isaa qabaadhu jaalalli koo muura akka dabalu na taasisa alhamdulillah.
garuu takka cabde taana deebisan isaa waa'ee jechuudha. Kanaaf akkas ta'uu odoon taane ati haga dandeettu of kunuunsuu danda'uu qabdaa jechuudha. Yoo dandeette anattu ana yaamtee yoo anattu kennuu qabda. Maal jettee ati yoo ati jiraatte bara nuruu gammannee kan jiraachuu dandeenyu. Yoo ati jiraatte ijoolleen tun gammaddee gammachuun baatee gagaluu dandeettu. Kanaaf namni anallee yoo ta'e yoo gaarii natti hin dhagahamne osoo namni jiraatu baate akkas ani mana keessa jira hojjetaa jira of course garuu hojii kiyya sanarra si'ii fayyaa kan keeteetti. Ani mana jira ani danda'u waa dhiisu waan kana dadhabee na gargaarii jechuu qaqqabu. Yoo hin dandeenye anu yoo hin dandeenye immoo yeroo biraa yeroo sitti hoyyaan waan san godhuu danda'u qabda jechuudha. Malee dirqama yeroo sanitti wanti ta'uu qabu hin jiru. Ati argitee akka haadha manaa xiyyaatti akka haadha ijoollee xiyyaatti ijoolleen xiyyaallee ka gammadu yoo ati jiraatte moo yoo ati fayyaa qabaatte fayyaan yoo hin jiraanne gammachuun hin jirtu. Kolfinee taphachuun hin jiru. Argitee mana dukkanaa taa'aa jechuudha. Amma akkamitti deemtee achi? Ol baatee furre? Ainoo hojii yaaduu qabna maashaallah rabbiin jazaa kan keessi haa kafalu halkan hundallee yaada qalbiin dalagaa bira jirti osoo naaf deemaa yookaan hin lolaayu jedhaatu garuu qalbiin dalagaa bira jirti fakkaatti. Ammallee dalagaa bira na jirti ammaati shaayii kan kee dhugi snaakii kan kee nyaatu siisii bokkaan. Machees. Shaayii nyaatu mannoo. Lafa deemu nama shaayii fudhatee deemu. Waliin nyaannu. Olaan furaan. Maa fudhatanii siin deemanii namaan kennan maalaqa nagaa jaalatti. Gaafuma xiqqoo waan dhukkuban illee tana naan ibsi. Dhukkuban yee. Oora. Baay'ee. Alhamdulillah. Namni marti argitee abbaa manaa ta'ee duuba deebi'ee maal taate? Maal godhuu qaba jedhee wallaa hin jedhu namni marti akkasii yaadu deemta. Keessattuu yoo waa dalagaa jira yaaduma barateetu maal yookaan yaaduma akkana taate jechuu danda'a. Ofirra deebi'uun kan keessuun ani dhugaa dubbatuuf gammadeera. Ta dhugaa tarabbii jirti. As taa'ee amma waan sammuu koo keessa haasayaa turee fi waan jedhaatu naaf qalatu jira. Yoo ati achi dhaqxee lafa isaan qulqulleessitee shaayii san balfistee maal jettu? Silaa yeroo dalagaa kan keessee eeggatu. Kana mara kan yoo ta'ati akkaan gammadee argitee usee taa'uuf akka booda qe'ee goone. Rabbiin immoo fayyaa nu haa kennu umurii nu haa dheeressu. Yaa kuni bara maal seeta namni egaa waliin jiraate dirqama walirraa qabnu asillee osoo ta'e akkasuma godhan adda ta'e ati gootu hin jiru. So kuni dirqama. Nama isi biraa yoo ta'e san dalagaa niyyaan dalagaa irra jira garuu immoo akkaataan itti taatu sun natti mul'ate karaa yoo gahu. Alhamdulillah. Haala kulli yaadu galitti mul'ata. Kanaaf akkasii ati amma shaayii kan kee dhugi snaakii kan kee nyaadhu laat. Okay? Tole? Hai. Terima ciisiidhaan. Baay'ee takka kanaaf. Nagaa. Tanaa dhufa. Thank you. Nyaata ture. Nuti hunduu waan feene hojjanne dalagaa feene harkaa yoo qabaanne dursa fayyaa keenyaaf kennu namni nu maddii cinu cinaa keenyatti argamu maal taate maaltu isii mudate jedhee nu gaafatu baatus nuti rakkina keenya namaaf himuun akka dirqama ta'e abdiin naaf himeera naaf galatuun garuu immoo namni nu cinaa jirus namni kun maal ta'e maaf akkana ta'a fiizikaalii fuula isaa ilaalee akka dubbatu na barsiisee jira. Kana booda dursa fayyaaf kootiif hin kenna. Alhamdulillah fayyaa naa kenniif umrii naa deebisa.